السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرموتي والله لازم يجودا. أروان تكان سني في مولف. لقوا ربي دبتشوف شماران كينيا. وري فيكم بيني إفيقا لقوا ربي دبتشوف والله لازم باية إفيقا بيارباتنا هاي سنة مجرتن جتشو. هيدو نمني على ديمتني جتشو بك دلقاتي بك أجرجرون تكان نجرتي حركانها ولا لا تاني ربي سنو مسدادا أرموتي والله سقلينا تا شيرنا تا قالتي تيران تنا حرا قدر رول ديمتين عن قديمتي جتشو ينفدو دلقاتي تانين ديما جنانيني ها والله لازم جتشو إلى خبي تناتني أقر تنجيتي جادا بك فتشتي سيفيك قالتي جتشو تيخونو شانتاني سكونو بكين تاوستانا خونو على نقدر بني كتان كنا سقال لنا تادا أكاس جتشو وان تك خيسا دبدي والله لازم جتشو دا إلا جتشو قاما خيحان الروان تكنا نمبسني أكاس نفتشتي خطة سقال لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا أرموتيا نسنين جل نجا الحمد لله. كزم اللي ورمتي براجرتو فياكي سني بجرات تاني سنين جتشا بوليتيكي نكان هوان سنجتان جتاني جرتاني كنو مدامي سيتي والأبدي غافنا نجيم بربادو هنديما وكاو بيرو نجيسي إسين جتان جتشورا أكانت وفات إسي وهند إسي قدياستي فتشتي جتشورا حتى haga vaaziliinii isin dibattu harkatti naquudhaan waan garagaraa hin jiraami hatta moodasii isin fayyadamtu bantee ilaaluudhaan keessa isaa hunda isaa maal keessa dhoysitti yookaan waa fuutee ba'itti waan akkasiisa shakkiti jechuudha. Kanaaf ijoolleen kenna jechuudha isaan yooma wayiyyuu isinii kennama wayiitu yoo isinii kennan jechuudha. Yeroo saniif yoo isinii kennan gaafa isinitti wal dhabdan yoo dhara isinitti yaadan akka waan isin odoo isiniin kennu fuutanitti laalan jechuudha. Waanuma fedhe iyyuu haa ta'u. Kanaaf ijoolleen kenna jechuudha. Uf eeggadha. Isaan wal dhabdan mana isaaniitii ba'uu barbaadan itti wal dhabdan taanaan jechuudha. Wanuma isaan isinii kennanu duraan isaan isinii kennan uffatas haa ta'u waan gurratti godhatanis haa ta'u waan morma godhatanis haa ta'u waanuma fedhe iyyuu haa ta'u jechuudha. Isaan wal dhabdan taanaan waan isaan isinii kennan tokkicha isaa shantaa keessan kaayinaa jechuudha. Waan keessaniin ala. Kanaaf jechuudha maaliifi yeroo baay'ee jechuudha itti wal dhabdee ati biraa deemta taanaan isaan karaa ittiin haluu itti sibayatan barbaadan jechuudha. Tokko jechuudha hundaa miti garuu tokko jechuudha. Kanaafuu waanuma hundarraa bilisa ta'uuf isin maal gootan waanuma isaan ofii isaaniitii hodhu fudhadhu jedhanii sii kennaniyyuu jechuudha. Shantaa keessa hin kaayin. Achuma manuma san keessa kaa'e kifilima san keessa kan bultu san keessa kaa'e. Sinin jala ijoolleen kenna akkuma argitan obboleettii tiyyaa teenya tana jechuudha. Odoo shantaan isii hin hafin caammaan isiin godhattu odoo hin hafin ilaa qaama kiyya hunda jettee agaa rifeensaa hunda na fattashanii jetti jechuudha. Kun akkuma argitan alatti gadi yaasanii tokkoon jechuudha fattashanii akkuma argitan homaa keessaan argine. Anis waan isaanii wanni lallaaqee hin jiru jetti. Kanaaf ijoolleen kenna waan basaan isinii kennanii iyyuu gammaddanii irraa fudhattanii gaafa isaanii wal dhabdan immoo waan kana isiitu naa kenna jettanii hin fuudhinaa jechuudha. Wallahi hin fuudhinaa maaliif sirrii miti jechuudha. Sirrii miti. Kanaaf warrumaan duraan bira hojjedhu tokko jechuudha. Intalli takka lammii Filiippiiniiti warraan wal dhabdee jechuudha. Wallaahi walaziim waan isii kennan hunda TV hunda kenniteefi turte madaami sun jechuudha. TV kenniteefi turte kaargoo godhatta jetteeni. Isa san hunda gaafa isiin itti wal dhaban isa san hunda irraa fudhatte jechuudha. Waan kenniteef irraa fudhatte jechuudha. Akka biyya keenyaatitti namaayyoo wal lolta waan sii kenna sun namni sun waan sii wal loleef deebee sirraan fudhatu jechuudha. Kanaaf waan sadaqadhanii yookaan irraa bayanii kennan tokko deebi'anii fudhachuun matammaan isaatu haraama jechuudha. Kanaaf isaan garuu gaafa si aaran waan duraan sii kennan kanaayyuu sirraa fudhachuu cadhisanii yookaan sirraa deeffachuun waan guddaadha. Waan bareeda innooyyuu garuu akka waan ati hattee fakkeessaniit ittiin si morman ittiin si salphisan jechuudha. Hundaami tokko karabbii ofii hin sodaanne ni jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen kenna waan isaan isinii kennanis naa kennite jettanii meeshaa keessanii walitti dabaltanii futanii bayinaanii homa takka isiniif fayyadu. Kanaaf jechuudha waan nan nagaya waan ta'eef wallahi jechuudha micattiisan waa hunda isii fattashanii jechuudha. Hatta
saamunaa ilkaanii kun hin jiraam ka isiin itti fayyadamtu isa gadi jiisanii jechuudha. Isa gadi jiisanii keessaa isa hunda keessa fattashanii ilaalan jechuudha. Amma mee saamunaa ilkaanii keessaa maaltu kaayame jettanii yaaddan maaltu kaayame? Yoo akka fakkeenyaaf waan akka warqii fa'aanu jalaa fuutee yookaan achi keessa keetti jedhanii shaamboo jettammoo waa hunda wanni isin fayyadamtu kana gadi naqanii hin hafne jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggadha waan akkanaa kana isin irraa of eeggadha. Sirriidha. Nuti mana namaa jiraan hojiif malee namni waan namaa fuudhu hin jiru. Namni odoo hatuu barbaade biyyaayyuun bayuu biyya ofiitittuu hatee jiraata jechuudha. Namni hanna odoo barbaade biyyuma ofiitiyyuu inni nama baaseetiniin mana namaa nama teessisu hin jiru. Namni garuu xaaree dafqa kiyyaan jijjiiramaadha malee kan yaadu namni garuu isaan tokko tokko akkuma gaariin jiru baalegeenis waan jiruuf isaanis hin shakkan jechuudha. Kanaaf sababa nama waa balleessituuf nama waa balleessuutiif akkuma fooxan tokkochatu foon mara ajeessa jedhan san sababa nama tokkootiif nama hundas maqaan badee nama hundas shakka jechuudha. Kanaaf isaan fakkeenyaaf saraatanyaan takka yoo waa balleessite lammii Itoophiyaa taatee yookaan yoo waan balleessite hunduma akkasuma itti fakkaata jechuudha. Nama hunda akkasitti fakkaata hunduma isaanii. Kanaaf jechuudha maqaa waliin nama qaba. Hundaa garaa isaa keessa isaa rabbitu beeka. Ijoolleen keenya isin immoo irraa of eeggadha. Yeroo baay'ee ijoollee warri haaraa dhuftan fa'a waan wayifaa isin fattashuuf si afoo kaayanii waan akka sa'aatii waan akka bilbilaa waan akka warqii waan xixiqqaa kanneen jechuudha. Akka ta'eessa keettu akka ati argituuf akka ati agarre akka ati fuutee kennituuf beeka karara buusaa fa'a deeman jechuudha mana keessatti. Kanaaf waan akkana kana argitan isin akka isin fattashaa jiran akka isin fattanaa jiran beekuu qabdan akka isin qormaatan. Kanaaf jechuudha ijoolleen keenya waan akkanaa irraa of eegaa rabbi sinaa eeguu irraa fagaadhaan isiniin jedha. Yeroo baay'ee jalqaba akka mana isaanii seentanii isaan waa hedduun isin fattashan waa hedduun isin qormaatan jechuudha. Kanaaf akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee algaa isaanii aftan irratti warqii faacha irratti buusuun warqii gurraa habbaat akkas fireet akka saataatu sa'aatii harka waan harka godhatan waan akka qubee kanneen waan garagara waan morma godhatan kanneen bakka waan mata waan xixiqqaa kan beekaatu buusanii biraa deeman. Ati dhayxee algaa sanaaf hin argitaa fuutee kennitaa fi yookaan achuma afoo san keettaa bakkuma sanii deebiftaa kana si fattashan jechuudha maal akkati gootu laaluuf. Kanaaf obboleeyyan kiyya sirriitti of eegaa sirriitti of eeggadhaan isiniin jedha. Akkuma isin sa'aa 24 hojii keessan irratti yaaddan isaanis hojiin isaanii isin jechuudha. Waan isin hojjettan ganama galgala sa'aatii 24 isin eegan jechuudha. Isin hubatan isin tooyatan jechuudha isin hordofan. Kanaaf of eeggadhaan isiniin jedha. Akkuma nan qabdu waan akkanaatii waan akkasiiti jettanii akka